fuudha islaamummaa sababaa dhiisuutiif fuudha quraana rabbiitti ajaju fuudhuu dhabuudhaaf balaa meeqatu argamee jira, rakkoo meeqatu argamee jira. Ilmi jidduu jaraatii ba'uun faayidaan qabu, bu'uuraan qabu. Intalti manaan heerumne, gurbaan manaan fuudhe, abbaan hin kennine, haati hin kennine, akka fedhaa manuma wal harkisanii fuudha jedhanii fuudha shari'aa fuudha durriyyee jechuudha wal fuuchuu jiran. Ilmi jidduu jara kanaatti argamu. Ilmi jidduu warra shari'aadhaan waliin fuudhe, jidduu warra shari'aadhaan walitti hin heerumsiifneetti argamu faayidaan qabu. Ilma goggogaa ka biyya dhiigutu jidduu jaraatti argama. Ka faayidaa biyyaan qabutu jidduu jaraatti argama. Namni islaamummaadhaan waliin fuudhe wajjin jiraatu. Intalti har'a manaa heerumuun qaanyiitti ta'ee ala fiiguun jiran gaafa abbaa manaatti wal dhabde. Eenyutti himate? Ka islaamummaadhaan heerume. Akka islaamummaan jettutti yoo abbaa manaatti wal dhabde nama itti himattu qabdi. Inni alaa wal harkisan, inni alaa wal duuka fiigan kun yoo kaati wal dhabde eenyutti himate? Alatti hafu. Akka nama abbaa kan islaamaa fuudhi islaamummaan itti ajaju. Fuudha yoo ati akka islaamummaatti fuute balaa meeqa sirraa hafa, rakkoo meeqa sirraa hafa, xiqqeenya hiyyummaa meeqa sirraa hafa. Namni akka shari'aatti fuudhe tika rabbii keessi manaa fuudhuun hafee jira. Maaliif lafaa wal argatan, bakkeedhaa wal argatan, akka nama haadhaa fi abbaa hin qabne, akka nama haalii ollaa hin qabne, akka nama abbaan isaa haati isaa kabajaa hin qabne intalti dubraa manaa heerumuun saalfii ta'e qaanyii ta'ee jira. Manaa heerumuun hafee alaa wal harkisu. Obboleeyyan islaamaa maaltu kanaan nu ga'e? Maaltu intala manaa heerumsiisuu dhorgee akka fedhaa intalti ofumaa manaa baatu? Bilbilituma abbo intalli kee achi gubbaa jirti bar mana ebiluu jirti jedhanii itti himan. Aanaa jabaadhaa osoo jedhu waan balleessinni kana haidha. Kanaafuu heerumaa, kanaafuu islaamummaan feetu akka rasuulli rabbii itti fuudhe, akka uummanni mufattaa fuudhe qorachuu dadhabnee aadaa tortoraa lafaa fuuchuu jirra. Aadaa faayidaa hin qabne kan fi ziwaaji min fawaa'idin غفل عنها كثير من المسلمين. fuudha islaamummaa sababaa dhiisuutiif fuudha quraan rabbiitti ajaju fuudhuu dhabuudhaaf balaa meeqatu argamee jira, rakkoo meeqatu argamee jira. Ilmi jidduu jaraatii ba'uun faayidaan qabu, bu'uuraan qabu. Intalti manaan heerumne, gurbaan manaan fuudhe, abbaan hin kennine, haati hin kennine, akka fedhaa manuma wal harkisanii fuudha jedhanii fuudha shari'aa fuudha durriyyee jechuudha wal fuuchuu jiran. Ilmi jidduu jara kanaatti argamu. Ilmi jidduu warra shari'aadhaan waliin fuudhe, jidduu warra shari'aadhaan walitti hin heerumsiifneetti argamu faayidaan qabu. Ilma goggogaa ka biyya dhiigutu jidduu jaraatti argama. Ka faayidaa biyyaan qabutu jidduu jaraatti argama. Namni islaamummaadhaan waliin fuudhe wajjin jiraatu. Intalti har'a manaa heerumuun qaanyiitti ta'ee ala fiiguun jiran gaafa abbaa manaatti wal dhabde. Eenyutti himate? Ka islaamummaadhaan heerume. Akka islaamummaan jettutti yoo abbaa manaatti wal dhabde nama itti himattu qabdi. Inni alaa wal harkisan, inni alaa wal duuka fiigan kun yoo kaati wal dhabde eenyutti himate? Alatti hafu. Akka nama abbaa hin qabne ta'uu jechuudha. Obboleeyyan islaamaa fuudhi islaamummaan itti ajaju. Fuudha yoo ati akka islaamummaatti fuute balaa meeqa sirraa hafa, rakkoo meeqa sirraa hafa, xiqqeenya hiyyummaa meeqa sirraa hafa. Namni akka shari'aatti fuudhe tika rabbii keessatti jira. Rabbitu isa eega, rabbitu isaaf of qaba. Fattaqullaha ibadallah. Yaa abbaa intalaa, yaa abbaa gurbaa akka shari'aatti fuudha, akka shari'aatti heerumsiifadha. Yoon beekin beekaa itti deemaa gaafadha. Aruusni, sargiin, fuudhaa heerumni namni beekaan keessa hin jirre ka duuriyyeen qofti keessatti wal ga'e, ka namni hayaa hin qabne keessatti wal ga'e fuudhaa heeruman jedhamu. Obboleeyyan Ibnu Abbaas yeroo dubbatu kabajaa dargaggoo, kabajaa shamarranii akka jarri islaamummaadhaan fuutuuf kabajaa guddina itti agarsiisuudhaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa
of qabee jira warra islaamummaadhaan wal fuudhan siin jechuu jira. Warra telegiraamaa osoo hin ta'in, warra feesbuukaa osoo hin ta'in, warra islaamummaadhaan wal fuudhan, warra islaamummaadhaan wal abbaa manaa bira, haadha bira, dhaqee kabajaan biraa fudhate san rabbiin of qabeefii jira. Takaffala Allahu jalla wa ala nama akka islaamummaadhaan ajjunti wal fuudhe rabbiin isaaniif of qabee jira. In yakunu fuqaraa yughnihimullah, yoo jarri hiyyeessa ta'an, yoo jarri rakkataa ta'an isaan duroomsu rabbiin of qabee jira. Osoo ati islaamummaadhaan wal fuute, otoo islaamummaadhaan walitti heerumsiifte, waldhabbiin hiyyummaan jidduutti hin argamu. Wanni biyyi badaa jirtummaan bu'uuratu mana keessaa bade, jalqaba bade, awwala gaafa duraa gaafa wal fuudhan akka hin taane wal fuudhan, gaafa wal biraa galanis akka hin taane wal biraa galan. Obboleeyyan islaamaa, dargaggoota islaamaa, eenyuun fuudhuu barbaaddu? Akkamitti fuudhuu barbaaddu? Karaa kamiin fuudhuu barbaaddu? Kayfa tatasawwad? Eenyuun akka fuudhu dura baradhu? Akkamitti akka fuudhu dura baradhu? Eessa akka fuudhu dura baradhu fuudhuun dura jechuudha. Qabla dukuuli fi asii zawaaj, osoo fuudhaa heeruma keessa seeniin gorsa kana narraa fuudhu. Akkamitti fuudhaa? Jaartiin kennima akkamii ta'uu qabdi? Aluma argadheedha jettee harkisuu osoo hin ta'in, gurra qabdeetu fudhattee galuu osoo hin ta'in, eenyutu jaartii gaarii naaf ta'a? Man hiya zawjatuka allatii satakunu laka aanisan, haati manaa gaariin kasii wajji gammaddee jiraatu isii kamtu siif ta'a? Kam feeta? Hal hiya dubartiin aaminatan laka, ka dhugaadhaan si dhugoomsitee dhugaan si jaallatu, ka lubbuu isiitii fi lubbuu kee eegdu, ka qabeenya kee eegdu, kanan feetu? Man hiya zawjatuka allatii satakunu ma'aka, haga ati duutut ka jiruu kee yoo ati rakkattes yoo ati duroomtes si wajji jiraatu laalladhu fuudhi. Yoo kanan taane aduma argataniituma diimtuudhaan ni bareeddi, duniyaa qabdi, makiinaa qabdi, fooqii qabdi jettee gurra qabdi harkistee mana galtee wajjin rakkatin tunka ol maratu li arba. Dubartiin waa afurii fuudhamti akka aadaatti jechuudha. Bareeduma isiitiif, diini isiitiif, qabeenya isiitiif, nasaba isiitiif, kana hundaa dhiisee rasuulli falfar bisaataddiin kadiin qabdu laalladhuya. Duniyaa qabdi, makiinaa qabdi, ajaa'iba fooqii ijaarrattee jirti, dhaqee bira taa'ee wajjin nyaadha yoo jette subhaanallah. Kallaa innaa laysat kathiiratal maal, dubartiin gaarii qabeenya qabaachuu qofa osoo hin ta'in, bareeduma qabaachuu qofa osoo hin ta'in, zarii yookaan gosti guddaa ta'uu osoo hin ta'in, diin qabaachuu. Kallaa akii falginaa bilaa diin diyaa wa mudilla, durummaan diin hin qabne xiqqeenyaa fi rakkina, wal jamaalu bilaa diinin takabburu wa fasaad, bareedinni diin hin qabne of dhaadhuudhaa fi rakkina guddisu, wan nasab bilaa diin, gosti islaamummaa hin qabne gosa guddaa ta'e islaamummaa irra zeero yoo ta'e akka qilleensaati, qilleensi guyyaa tokko nama jalaa deema. Yaa banaatal muslimiin, yaa dubartoota islaamaa, atoo eenyutti harmuu feete? Dargaggoon faayidaa hin qabne, dargaggoon du'aa aadaa tortoraa lafaa guuru, aadaa rasuulli rabbii itti fuudhee fuudhuu dhiisee ka waa hunda lafaa guuru barbaadda, ka salaatan salaanii ni barbaadda, ka sijaaran afaaniin buune ni feeta, ka qamiin afaaniin buune ni feeta. Laalladhuu fuudh. Laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanaa, ergamaa rabbii keessatti hidhannaa guddaatu isiniif jira. Ergamaa rabbiitti hidhadha. Ergamaa rabbii akkamitti fuudhe? Eenyuun fuudhe? Akkamitti fuudhe? Eessatti fuudhe? Karaa kamiin fuudhe? Akka ammaa kana fuudhaa heerumni keenyaaf sun waliin galu laallee gara islaamummaatti haa deebinuu. Yoo wallaallee haa gaafannu, beekaan nu keessa jira. Osoo beekaan nu keessa jiru aadaa tortoraa gatamaa lafaan guurina. Quraanaa bariisaa wal fuudha, ulamaatti si gadda gaafadha, akka shari'aatti fuudhaa isiniin jedha. Aqulu maa tasma'uun. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
obboleeyyan islaamaa laysa al-islaam islaamummaa miti kasii bakkaasisu akka feete kataatu maasiyaa akka dalagdu gosa garaagaraatiin maasiyaa garaagaraa waliin qabdee yeroo aruusni ga'e yeroo sargiin ga'e waliin qabamanii badii dalaguun walitti laaqamuun kun islaamummaa miti ikwaanii fillaa hada zawaaj fuudhaa heerumni qaa'imun alaa amrin shar'iyyi shari'aa irratti ijaaramaadha hatta baada zawaaj gaafa fuudhus shari'aadhaan gaafa galtuu shari'aadhaan yoo ta'e bareeda taate fa'idaa alimta haadaa baarakallahu fiika yoo islaamummaadhaan fuute yoo islaamummaan heerumsiifte rabbitu barakaa keessiif kaa fa'alam aydan anna alwaliimata allatii tuqaamu lihaada azzawaaj aruusa yookaan waliimaan gammachuun gaafas godhamu sun hisaaban ala yoo taate israafa yoo ta'e irraa si gaafata manatti fuuchuu dhiiftee birrii 50,000 100,000 lafa dhiichisaa ooluudhaaf beekumsa guddaa aay'ee baluu akkanatti fuudhe bar makiinaan tokko hin hafne bar dhiichisna jidhiitamimu makiinaan gaafa sakkiinni fuudhe sun makiinaan gaafa si lakkaame dhumu ajaa'iba baajaajiin tokko nafne mootorii tokko nafne bar foo akkinni itti fuudhe kana barbaadda si haa dubbatanii ajaa'iba boo gurbaa tokkotu guyyaa takka fuudhe gaafa fuudhu yaa biyyaa jedheen yoo gaafan fuudhe bakka aruusa kiyyaatti haraami dalagamu bakka aruusa kiyyaatti wani hin taane dalagamu nam tokko natti hin dhufinaa jeen ummanni nutis dhiisuu hin dandeenyu guruppii jira bar guruppii sirbaa guruppii daansii guruppii guyyaa aruusaa iyyafattee mana namaatti giddiin ol seenanii sirba gaggeessan muuziqaa malee ka waliin fuudhe dhiigicha malee kan hin taane dhiiraa fi dubartiin wal makatanii akka hin taane kan dalagan guruppii akkanaa jira guruppiin akkanaa yoo jiraate diigamuu qaba rabbi si adiibu eeggadha rabbiin gaafa daangaan isaa diigame nama dhiisu daangaa rabbii eeggadha daangaa rabbiin itti sii kaa'e israafa yoo goote nyaanni gaafa aruusaa tolfamu sun hisaaban ala yoo ta'e israafa yoo ta'e hedduun namaa gaafa aruusaa nyaanni hisaaban ala dalagameeti alatti kan naqamuu jira balleeffamuu jira haga aruusa keetiitiin yoo dalagde maal ta'a maqaa baafachuu barbaadde ajaa'iba gaafa aruusa isaa sangaa guddaa qalee bara hoolaa 10 qalee bara ajaa'iba kana barbaaddaami kana hin barbaadin yoo kana barbaade rabbi sin dhiisu rabbiin yeroo waliimaa yaamtuus hiyyeessa dhiistee dureessa yaamnaan rabbi sin dhiisu eenyuun yaamu jirta eenyuun dhiisuu jirta guyyaa haruusa keetii haruusa hedduu gaggeeffamuu jira sargii hedduu gaggeeffamuu jira sargiin namni beekaan keessa hin jirre duuriyyeen qofti wal ga'e sargiin jedhamu kun diigama fuudhaa yeroo sin jedhamu namni beekaan tokko keessa hin jirre namni aalimaa tokko keessa hin jirre waluma fakkaataa walqixxi kun ka gaafachaan qabna yoo wal ga'e haadaa kun xiqqeenya malee kun fuudha yeroo man jedhamu warri fuutanis diinitti maxxana nama diin ofitti yaammadha diin wajji fuudha dubbiin yoo isin ambar dubbiin namaan deemu jiddi mana irraa gabaabsu gaari yaa haadha yaa abbaa ati yeroo hintalli kee heerumuudhaaf gurbaan tokko dhoofee si gaafatu maatu si dorgate maatu si dhowwa hin kennu maaliif jedhu maaliif dorgate maal barbaadde ajaa'iba aadaa duraanii san dhiisa akka jarri wal jaalanitti walitti heerumsiisa riskii namaatti sirkaan qabu hintalli si biraa baateef hin rakkatu si biraa baateef hin hiyyoomtu riskiin rabbi hirka jira hintalli kiyyoon kee gurbaa kana kenni na jalaa rakkatti na jalaa miidhamti jetteeti intala maatti nambisin sababaa haadha abbaan jallachuu sababaa haadha abbaan intala ofii heerumsisu ofii deebitee fuuta intala ofii argatte kabajaa namarraa heerumuun mana namarraa heerumuun kabajaa guddaadha manatti hambistee way ofii hin fuutu intala kee deebistee ofii keetti hin fuutu maaltu aadaa tortoraa si gaafachiisa yoo dhufee si gaafate mucayyoo kiyya gurbaan kun sii ta'ee ni feeta si gattamee jira naa ta'ee jira bakka ni ka walitti diyyoo wali kiriti maal ta'a fidi birrii 10,000 fidi birrii 20,000 meeshaan asii bita biteen ol si deebisa mana keessi kun bareecha inni of hin danda'u
of danda'e shaambitatu of danda'e mana ijaarratu aadaa tortoraa gatama kana dhiisa ulamaati si kan daasiniin jedha dubbiyyo dheeresine faayidaan qabu haguma dubbatame kana qalbitti hundaa gala fuudhaa heerumni shari'aa badee jira fuudhaa heeruma shari'aa deeffadha akka quraanaa fadhiisatti fuudhaa isiniin jedha cibaadallah صلوا وسلموا على أهل البشر النذير إن الله أمركم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار